Essa buute dhugaa. Faarfannaan kana waaqayyooti. Kana waaqayyo waan ta'eef nu dhiisi hin faarfannaa. Warra jedhaniif ni deebii tokko qaban immoo dhageessanis dhaga'uu baattanis deebiin an qabu warra faarfannaan kan waaqayyooti hin faarfanna jedhaniif dhugaadha ta'u faarfannaan kan waaqayyooti. Okay, nan furadha. Erga waaqayyoo faarfannaan kan isaa ta'e faarfannaa namaa kenna ta'e warreen kan namaa faarfattan madarakiitti baatanii haa ta'u istiidiyoo deemtanii warreen kan namaa faarfattan isin waaqayyo isin hin beeku moo isin hin jaallatu moo maaliif faarfannaa isiniif hin laatu? Inni yaada isaadhaaf kenna, inni gurmeessaadhaaf kenna, inni biliseef, inni akkasuma kabaa viidiyoodhaaf kenne, inni akkasuma baacaa fa'iif kenne faarfannaa siin maaliif si dhowwate? Madarakiitti gaafa baatu inni kan namaa faarfattu erga kakaa waaqayyooti ta'e kan waaqayyo sanan faarfattu waaqayyo kabaa beeka sinis si beeka waaqayyo yaada isaa beeka sinis si beeka inni isaanii hin beeku sinis si beeka jechuudha. Kanaaf iyyuu siifis faarfannaa maal gochuu qaba? Kennuu qaba. Kana amanuu qabdaati. Kanaaf iyyuu faarfannaan kun namatu qopheessaa akkuma obboleessi keenya jedhe jechuudha. Namatu qopheessaa, namni qopheessu kun galata waaqayyo ittiin hima. Har'a faarfataa abaloo balutu konfiraansii akkasii dhufa jenneetu poosterii irratti baasnee maxxansina. Faarfataan kun gaafa dhufu garuu konfiraansii irratti maal ta'a? Kan baacaa faarfata bu'aa bayii baay'ee keessaadha. Inni darbe barri boo'ichaadha. Kan akkasii soomaaf sagadaan jilbeenfateetu faarfannaa baafate itti rakkatanii itti dadhabanii qabeenya isaaniitiin itti dadhabanii waan hundumaatti dhabaniitu faarfannaa fidan. Itti beela'anii arganii hin darbe barri boo'ichaa gaafa jedhu waaqayyo waan isa keessa dabarse qaba. Walumaa galatti waaqayyo waan baay'ee keessa isa dabarse argeera mi'aa waaqayyo argeetu faarfannaa baafate. Har'a garuu ittiin waan mana kiraayee kaffalatu ittiin waan yuutuubii isaa guddifatu faarfatee kan namaa gala. Garuu faarfataa jedhame waamama. Inni akkasii amma dhuguma faarfataadha moo maal jennu? Moo situ baacaadha? Fuula qayyaratee dhufee baacaatu? Moo bilisee dhalasitu? Dhuguma rakkina bilisee agartee faarfannaa baafattee moo? Dhuguma amma waan tokkotu na dhiba. Yaada isaan Yesuus koo yaa gaaddisa koo jedhe. Bakka dhufte mana koo waan jedhamu tokkotu jira. Faarfannaa kana yaada isaan waltajjii irratti ittiin amma isaan beekamtii qaban hin qabu. Garuu faarfannaa kana baasee taa'e. Faarfannaa yaada isaan ittiin rakkina meeqa argee waan ittiin barbaade miidhama meeqa itti miidhamee argee fidee amma xiqqooma ishee xiqqooma qaanaame. Xiqqooma ishee qaanumna. Maaliifi mee shamarran dhaggeeffadhaa. Biliseen dhuguma hidhii kana xobbottee faarfannaa kana baastee nyaara ishee kana balleessitee dhuguma bishii uffannaan ishee hoo eessa ga'a? Mee yaadaniin faana akkamittiin faarfannaa baasaa turanii? Altaayechiin faana uffannaa isaan uffatan akkamii? Gaafa madarakii qabatan dubbannaan isaanii akkamii? Fuulli isaanii maal ibsaa? Kan kee har'aa immoo maal ibsaa jira? Of ilaalaa daraa waaqayyo of ilaalaa. Waan qaaniin hojjennuuti. Ormi nutti kolfa. Mana qulqullummaatti gaafa ol galtu tokko of eeggachuu qabda turte. Phaawulosiyyuun dubbata. Har'a garuu ati har'a qumxaadhaan waldaa keessa dhaquu barbaadda yoo si danda'ame. Waaqayyo kan garaate yoo jetta gaafate immoo xiksii immoo qabna. Dhuguma kan garaate waaqayyo garuu dhagni kee kun dhiiga gatii kiristoosiin bitame. Inni har'a akka barbaadde goote faarfannaa namaatti hin faarfattu kun. Eenyurraa bartanish faarfannaa namaa faarfachaa jirtu namarraa bartanii. Pirootokoolii keessanoo eenyurraa bartan? Pirootokoolii bilisee irraa bartanii? Abadaan akkas hin goone biliseen. Qaama ishee baxabbattee madarakiitti baatee waldaa dura dhaabachaa hin turre. Atarra garuu dhiigaan baxabbatteetu masaawii maan waan of ilaaltu miti. Haadhaaf abbaan waan guddisan mini. Akkamitti madarakiitti baarta? Inni dhiiraa hoo akkamittiin ba'aa jira? Mee of ilaalaa xiqqoo ishee. Of ilaalaa. Teenyee of ilaallu. Hin fayyadu faarfannaa namaa dhiisaati. Kan keessan faarfadhaa. Kan walii keenya kan ofii keenya faarfachuu wayyaa kan walii keenya dhiifne. Sana mira rakkatee baasetti hin qoosinaa mee almaafitti qoosina maali? Inde cubbuun isaanii nu gaafata. Cubbuu isaanii nu gaafata waan ta'eef faarfannaa kan namni rakkatee dafqamee qaan fidee teessanii ittiin waan barbaadan hin jeenaa.